Oduu amma nu qaqqabeen obboleessi keenya Abdii Raggaasaa baay'ee dhukkubsatee yaala akka barbaaduuf dubbatamaa jira. Oduu kanas immoo kan qoode isuma mataasaa fuula feesbuukii isaa irratti na gargaaraa miidhameen jira jechuudhaan qoodee jira jechuudha. Akkasumas immoo obboleessi isaas fuula feesbuukii isaa irratti obboleessa kootti asiidiin waan nam'ee jiruuf qaamni isaa guutummaatti miidhamee jira waan ta'eef adaraa keessan na tumsaatii du'a naaf oolchaa jedhee dubbachaa jira jechuudha. Egaa eenyu akka raawwatee fi maaliif akka raawwate hin beekamu. Kanaaf egaa namni dandeessan adaraa keessan obboleessa kana gargaaraatii du'a oolchaa miidhama oolchaa yaalii isa barbaachisu godhaa fi isiniin jenna. Obboleessi kun karaa garaa garaa wanta inni godhu yoo namatti toluu baate iyyuu akka kana garuu badii irraan ga'uun barbaachisaa miti. Obboleessi kun yaalamee akka deebi'ee fayyuuf adaraa keessan tumsaa isiniin jenna. Waan isa mudate kana keessaa rakkina isa mudate kana keessaa akka inni ba'uuf namni kamiyyuu isa tumsuutii qabdu isiniin jenna. Keessumatti namoonni naannoo isaa jirtanii fi hiriyoota isaa taatan wanta isa gargaaramuu qabu hundumaa gootanii rakkoo inni keessa jiruu fi waan isa mudate kana keessaa akka isa baastan gamanumaan isiniif dhaamna. Maaliif mucaan kun osoo hin miidhamne ta'e akkaataa kanaan miidiyaa isaa irratti bahee maal gara jabinni akkanaa jedhee hin qoodu ture. Garuu immoo baay'ee miidhame baay'ee wanti isarra ga'e ulfaataa waanta ta'eef obboleessi kun akkaataa kanaan qoode jechuudha. Kanaaf egaa hordoftooti amantaa kiristaanaas ta'ee amantaa musliimaa hundumti keessan obboleessa kana akka baraaramuuf gargaarsa gochuufii qabdan godhaafi isiniin jenna. Kaleessa obboleessi kun waldaa kiristaanaa keessa ture. Har'a immoo hordoftoota waldaa kiristaanaa yeroo baay'ee wanta inni haasa'u waan aarsuuf egaa balaan kun irra ga'uus danda'a ta'an beeknu garuu wanti kun tootaalii wanta ta'uu hin qabnedha. Sababiin isaa namni wanta barbaadetti amanuu fi wanta barbaade waaqeffachuu danda'a. Egaa walumaa gala balleessaa yoo qabaates yaalamee akka inni fayyuuf akka inni gargaarsa yaalii argatuuf namni kamuu tumsuu qabna isiniin jenna. Maarree egaa lafa inni jirutti barbaadaati tumsa barbaachisuu fi gargaarsa barbaachisu godhaafi isiniin jenna. Waaqayyo baraaf jireenya keessan haa eebbisu. Egaa namoonni keenya keessumatti hordoftoonni amantaa Pirotestaantii obboleessa kanaan xiqqee osoo hin taane jaalalaan barbaadaatii wanta isa barbaachisu godhaafi du'arraa baraaraa isiniin jenna. Egaa amantaa biraa kan hordoftanis namni kamiyyuu wal gargaaruun aadaa keenya waanta ta'eef obboleessa kana lafa inni jirutti gargaaraatii tumsaatii du'arraa isa baraaraa jenna. Akka inni irraa baratuufis jaalala itti agarsiisaatii obboleessi kun akka wal'aanamee fayyuu akka inni deebi'ee fayyummaa isaatti deebi'uuf gargaaraa isiniin jenna. Egaa kun miidiyaa keessan Gonfoo miidiyaadha. Gonfoo miidiyaan immoo wantoota haaraa fi dhugaa qabatamaa hawaasa keessa jiru qabatee waan isiniif dhufuuf yeroo hundumaa subscribe gochuudhaan wantoota gadhiifaman eeggadhaa isiniin jennaa. Eebbifamaa. Waaqayyo baraaf jireenya keessan haa eebbisu isin jaallannaa. Yeroo gaarii qabaadhaa. Eebbifamaa.